Nama fuudha jibbisiisu, nama of jibbisiisu, nama hirriba didu, nama of lolu, kameeshaa caccabsu, yaaddee bakka gayuuf, dalaydee bakka gayuuf fayyaa si barbaachisa. Bakka fayyaan hin jirretti nageeni tokkoon jiru. Kamaa qaala al-Habiibu alayhi salaatu wassalaam. Ni'imaan lamaa nama keessatti dagatamtuudha. As-sihhatu wal faraagh. Fayyaa qabaatuu fi biyyi nagaa qabaachuun ilma namaa keessatti dagatamu. Namni rabbi aynan naasiin si mokkore. Namni rabbi sihiriidhaan si mokkore. Dawaa bareeda sharciin wal ta'u ka doktorri keenya doktor Yacquub faarmaasii kana akkasuma namoota dhibameef asitti xaaranii ifaajanii bakka kanatti isiniif ergan yookiin immoo isiniif fidan doktora keenya bira dhuftanii yaalamuu qabdan jenna. Doktora salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nama maal jedhu kun marti wal'aana isin biraa hin argata jechuudha. Kana hunda ta'e duwidaan na kuta jechuun garaan na boba jechuun mataan na dhukkuba jechuun hirriba na dhoorga jechuun raafuu abjuun hirriba na dhoorge jechuun mallattoolee sihirii keessaa isa tokko. Kana hundaa ta'ee qoratamee altiraasawundii arguu dhabuun akkasuma qorannoon zabanaa hundi dhibee isaa arguu dadhabuun mallattoo sihirii yookiin aynannaasiiti. Kanaaf warri wal'aanamuu barbaaddan gara dhaabbata keenyaa dhuftan osoo yeroo keessan hin qisaasin, osoo mallaqa guddaa hin qisaasin, osoo imala dheertuu deemtanii hin miidhamin mana keessan teettanii nu biraa qoricha kana fayyadamuudhaan wal'aanamuu dandeettan izni rabbiitiin. Qoricha kana bakka kamittuu ni ergina. Dhaabbata Dubaay illee ni qabna. Iddoon argama keenyaa buufanni keenya magaalaa Hadaamaa kutaa magaalaa Boolee fooqii waan gaarii darbii tokkoffarra. Doktor Yacquub jennaan nu argata.